Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u akkam jirtu? Hunduma keessanii baga Waaqayyoo guyyaa yaadannoo dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jechuun jaalladha. Amma ammaatti Waaqayyoo akka addaatti gidduu keenyatti hojjetaa jira. Keessumaa dargaggoonni keenya itti ta'anii ilaaluun baay'ee namatti tola. Galanni ulfinna Waaqayyoof haa ta'u sagantaan keenya dubbii sagalee Waaqayyoo kanaan goolamna sababii ta'ee fi baay'ee anis hin turu. Kanaaf akka wal hordofnuun adiraasiniin jedha. Galanni ulfinna Waaqayyoof haa ta'u mee taa'aa turtan sababii ta'ee mee ol ka'aati. Dubbii sagalee Waaqayyoo keessaan dubbisaa. Akkanadha innis wangeelaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Yohaannis akka barreessetti boqonnaa 3 lakkoobsa 19 irra jiru duwwaan dubbisaa 19 darbee immoo Yohaannis 12 lakkoobsa 46 irra jiru dubbisaa kanadha. Ifichi gara biyya lafaa dhufeera namni garuu hojiinsa hamaa waan ta'eef ifarraa dukkana jaallates. Firdiinis immoo akkuma kanatti hin raawwataa'edha. Yohaannis 12:46 irraa eenyullee kan anatti amanu dukkana keessatti akka hin hafneef ani ifa biyya lafaa ta'ee dhufeeraadha. Irraan deebi'aa. Eenyullee kan anatti amanu dukkana keessatti akka hin hafneefi ani ifa ta'ee gara biyya lafaa dhufeera. Kadhanna Waaqayyo. Ifa biyya lafaa kan taate, biyya lafaaf kan ibsite, gadadoo keessaa kan nama baaste, dukkana limixii keessaa gara ifa dinqisiisaatti warra si amane, warra si fudhate, warra dhugumaan ati ilma Waaqayyooti naaf dhalatte, naaf duutee, naaf du'aa kaate, naan jireenya bara baraatti dabarsita warra siin jedhani ifa kan taate. Ammas ifa ta'uu kan itirra jiru baay'een biyya lafaarra kan jirani. Ifa kee jalaa miliquudhaan baajjajaa kan jiran baay'een kan jiran. Isaaniinis walitti sassaabuudhaaf abdii jiraataa kan galte Yesuus Kiristoos galanni ulfinni siif haa ta'u. Galgala kana saba kanatti Oromoo battala muraasa kanatti maalummaa keetti agarsiisuun fedha keef jaalala kee haa ta'u. Jalqabaaf dhumanuu ta'i maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos jiraataatiin ameen. Noora yeroo kanatti Waaqayyoon kan baay'ee guddaa galateeffannu Waaqayyoo ayyaana nu baay'isee jala bultii dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ayyaaneffachuudhaaf addana jirra. Nuyi warra ayyaanumeedha. Nuyi warra Waaqayyo nu eebbiseedha. Qe'ee isaanii keessatti, lammii isaanii gidduutti, waldaa kiristaanaa isaanii keessatti, ijoollee isaanii wajjin akkas kunoo ijoollee isaanii faarfachiifatanii, taa'anii, gammadanii, kolfanii kan dabarsuu dadhaban namoota baay'ee qabna. Nuuf garuu ayyaanni Waaqayyoo nu baay'ate. Namoota sanarra waan gaarii goone otoo hin ta'in Waaqayyoo carraa nuu kenne sababii ta'eef galgala kanaa akka kanatti yeroo walitti qabamne dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kabajnu gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Namoonni warri kaanis carraa keenya Waaqayyo akka kennuuf kadhannaa keenya. Iddoon amma dubbisee Wangeeloo Yohaannis boqonnaa 3 lakkoobsa 19 boqonnaa 12 lakkoobsa 46 irra jirudha. Inni jalqabaa ifni gara biyya lafaa dhufeera namoonni garuu hojiin isaanii hamaadha waan ta'eef ifa sanarra dukkana jaallatanii firdiin immoo akkuma isaan filatanitti kennamaadha. Gooftaan Yesuus Kiristoos immoo isa kana hiikaa kennuu fedhe eenyullee kan anatti amanuu dukkana keessatti akka hin hafneef ani ifa ta'ee gara biyya lafaa dhufeeraadha. Har'a kan hin dubbannu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waggaa 2000 duraa seenaa iddoo sanatti ta'ee amma diraamaadhaan faarfannaadhaan bifa adda addaadhaan ilaalleerras dhageenya irrasii garuu gaaffii guddaa tokko asirraa silaa yeroo diraamaan ta'u addanaa
namoonni warri karaa ba'a biiftuudhaa dhufan warra ogeessota jedhaman suni gaaffii gaafatan uffata babbareedaa uffatanii harka isaaniitti waa qabatanii gaaffii guddaa tokko gaafatan. Inni mootii Yihuudaa ta'ee dhalatee eessa jira jedhan? Eessa jira jedhan? Inni mootii Yihuudaa ta'ee filame, inni mootii Yihuudaa ta'ee aangoodhaan qabate, inni mootii Yihuudaa ta'ee qomoodhaan itti darbe yookaan hacuucee fudhate sun eessa jira hin jenne. Inni mootii ta'ee dhalate eessa jira jedhanii gaafatan. Egaa isa kana wanta dubbachuu barbaadu. Inni mootii Yihuudaa ta'ee dhalate eessa jira yeroo jedhan jeequmsa guddaatu magaalaa sanatti ta'e Yerusaalemitti. Inni mootii ta'ee dhalate eessa jira jedhan jeequmsa guddaa ta'e. Naasuu guddaa ta'e. Mootiin irraafamee namoonni mootii wajjiniin turan irraafamaniidha. Maaliif raafaman? Dubbicha akka tasaati isa jedhuun akka laallu barbaadeen akka tasaa ta'eeti moo maaf raafaman? Qopheen gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo inni dhalate qopheen lafarra hin turre. Qopheen garuu waaqarra tureera. Kanaaf diraamaa argisiisuu warra amma dhufanii akkas ilaalaa dhufan, anaan ilaalaa, isiniin ilaalaa, dalga ilaalaa, achi ilaalaa dhufan otoo hin ta'in akkasittiin ilaalaa deemu, lafa ilaalaa deemu miti. Namni qophee qabu waaqarraa qopheen taanaan lafarraa qopheen ni beeka. Inni waaqarraa kanaaf ifi ta'e, inni lafarraa kanaan naasuun ta'e. Har'a Waaqayyo maayedhaa? Inni mootii ulfinaa ta'e, inni mootii mana kanaa ta'e, inni mootii saba kanaa ta'e, inni mootii biyya lafaa ta'e, inni ifa biyya lafaa ta'e dhalate eessa jira kan jedhu gaaffiin iddoo adda addaatti gaafatama. Egaa namoonni akka adda addaatti deebisuu hin danda'u. Inni mootii ta'ee dhalate anaaf isin keessa jira. Mee Waaqayyoof ulfina kennaa, ana keessa jira nammeedha. Eessa jira jedhee nama nu gaafatuuf akkamittiin akka deebii deebinu ittiin dhufa. Haa ta'uyyuu malee maaf naan, maaf qophaa'uu dhaban. Dhimmi kun dhimma tasaa ture, ciniinsuu sima tokkotti ta'ee ture, dubbiin hin dubbatamne, waa hin turre. Kan isin dhibu misraachoon dhalattuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kufaatii namaatti aanee wanta dhufeera. Seera uumamaa boqonnaa 3 irratti akka Addaamiif Hewaan kufan argitaniittu seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irraa akkaneedha. Inni mataa kee hin buruqsaa jedhe, siif jedhe, sanyii dubartii kanaaf si gidduu jedhe seexanichaan yookaan bofichaan inni mataa kee hin buruqsaa jedhe. Maayidhu warri macaafaa beektonni macaafaa afaan Giriikiitiin jecha jedhan qabu. Isa jechuun baay'ee nama barbaachisu. Garuu maayidhani salveeshiniin fayyinni jalqaba sagaleen misraachoo kan inni irratti labsame seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 kaaseera. The first good news jedhamee kan beekamu. Kanaafi dheengadda waggaa 2000 dura utuu hin ta'in ilmi namaa Addaamiif Hewaan kufuu isaaniitti aane wanti dhufe yoo jiraate neenci Yihuudaa inni bara booddee dhalatu, gootichi Golgootaa inni bara booddee dhalatu, ifni biyya lafaa inni gara booddee dhalatu rakkina keessan kanarra hin ejjetaa jedhette mee Waaqayyo. Mee ameen. Rakkina keenyarraa ilmi Waaqayyo hin ejjeta. Isarra ejjetaa tasan turre jechuu gooti. Kun waggaa dheeraadha. Waggaa 1000 waggaa 4800 ol kan ta'u dubbatameera. Maaliif akka isaan naan hin beeku. Waggaa 700 duraa bara hundumaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo waa'een dhufaatii isaa lallabamu akka keessummaatti akka gaariitti namni wayyaa bitee ilma moo durba jedhee yookaan biluu yookaan piinkii bitee qoqophaa'ee siree bitee nama waammatee akka kanatti hin turre. Akka kanatti hin turre. Yeroo namni dhiphina keessa jiru, yeroo namni rakkina keessa jiru. Fakkeenyaaf macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 7 yoo dhattanii iddoo sila ijoolleen dubbisaa turan 7-9 yoo dhattanii yeroo hunkuramuuti. Yeroo sabni Israa'el abdii dhabeedha. Yerootti obbolaan wal irratti ka'anii warra Sooriyaa warra diinaa wajjiniin Efreem walii galee obboleessa isaa Yihuudaa yeroo inni rukutudha.
Yemmuu kana ta'etti mootiin Yihuudaa inni jedhamu Ahaaz namni jedhamu akka dhallaadduu bishaan keessaa akka muka caakkaa keessaa raafame. Waan godhanis hin dhabani. Raafama guddaa ta'e keessa beekettiitti itti ka'e obboleessa diinaa wajjin walii gale. Waan godhan yemmuu dhabani hin raafamin jedhe Waaqayyo. Hin raafamina. Milikkita Waaqayyo biraa gaafadhu malee yaa mooticha Yihuudaa Ahaaz hin raafamin. Lakki waanan godhu hin qabu, waan dhufu hin jiru, waanan godhu hin qabu, ani Waaqayyoon hin rakkisu, hin kadhadhu ittiin jedhe mootichi. Waaqayyo dhagaa boqonnaa 7:14 ofii isaatiif mallattoo siif hin kenna. Isaayaas fiigee dhufe. Dhiphina kana keessatti, rakkina kana keessatti, wawwaannaa kana keessatti mallattoo bara booddee ta'u rakkina har'aa kan fakkaatu gara booddee jira. Warra isa kana dhandhamachuudhaaf jiranii fi labsii misraachoon qaba. Egaa sittin hima yoo didde Waaqayyo ofuma isaatiif mallattoo siif hin kenna. Durbi hin deessi, ilmas hin godhatti, maqaa isaas Amaanu'el jettee hin moggaafti. Amaanu'el jechuun Waaqayyo nu wajjiniin jira jechuudhaatti. Maaliif isinitti fakkaata? Sabni Israa'elii erga Saa'ol du'ee booddee, erga Daawit du'ee booddee, erga Solomoon du'ee booddee gargar caban. Du'a Solomoon booddee. Erga gargar cabanii booddee Yihuudaa warra jedhan mootii 19tu bushe. Israa'el warra jedhan gara Saawuz kan jiran isaaniin immoo mootii 20 bushe. Warra Yihuudaa kana mootii Yerobi'aamii kaasee amma Tsedeqiyaa kan jirutti 19tu jira, itti jijjiiramaa turan. Amala adda addaatti argisiisaa turan, itti jijjiiramaa turan. Bifa adda addaan geggeessaa turan, warri kaan hamoo turan, warri kaan gaarii turan. Itti jijjiiramuun saba sana rakkiseera sababii ta'eedhaafi misraachoo guddaa bara baraan isinii wajjiniin ta'u, kan isinirraa hin jijjiiramne, kan hin dulloomne, kan hatee hin ari'amne, yookaan balleessee hin ari'amne, yookaan assassinator kan hin taane, kan namni hin ajjeefne. Inni bara hundumaa isinii wajjiniin jiru Amaanu'el hin dhalataa jedhame. Ameen. Yesuus bara baraan gooftaadha. Hiriyyaa meeqatu isinirraa dheesse, nama meeqatu abdii godhattanii ofii isaaf iyyuu dadhabe. Waan meeqa abdii godhattanii karaatti wanti hafee jira laata? Tokko dhufee tokko sokkeera laata? Gidiraanni tokko dhufee inni tokko dabalameera laata? Otuma isin jajjabaattanii jirmi isin irratti lafa dhayeera laata? Inni bara baraan jirma sana namarraa fuudhu, inni hin adeemne, inni hin shaaramne, inni hin duune, inni sibraa hin adeemne, maqaansaa inni namaa wajjiniin ta'a jedhamee waamame Amaanu'el hin dhalateedha. Haleluuyaa. Kennaa ulfina Waaqayyoof Amaanu'el dhalateera har'a. Yesuus gooftaadha. Amaanu'el jireenya koo keessatti hin dhalanne utuu ta'e addana dhaabadhee wangeela Kiristoos Yesuus hin lallabu. Amaanu'el jireenya keessan keessa utuu hin jiru ta'e ijoolleen guddifattanii ofii jiraachuu hin dandeessan. Biyyichi dukkana nu liqimsuu barbaada sababii ta'eef. Yeroo qabbanaa'us, yeroo ho'us, yeroo namni baay'atus, yeroo namni dhiisus, yeroo diilallaa'us, yeroo ho'us, Amaanu'el yeroo hundumaa isinii wajjiniin jira. Isa ni dhalate. Haleluuyaa. Naa wajjiniin jira. Amaanu'el abbaa jedhe hin jiraata Waaqayyo wajjiniin. Haleluuyaa. Isa dhalate. Har'a hin rakkattumini, dhaloota booddee warri dhufan garuu bara baraan isa isaanii wajjiniin ta'uu qabaatu jedhame. Ameen. Isaan anaaf isin. Yesuus bara baraan gooftaadha. Kanaaf hin rakkattan dhufeen sokku achin naqu mootii dabraa wajjin waliin galu kun hin rukutu sun hin rukutu amma dhumaatti isinii wajjiniin kan ta'u Amaanu'el hin dhalata. Ameen. Kanaaf akka tasaa hin turre. Akka tasaa hin turre. Firdiin nama harkatti baada. Yeroo tokko biyya kana keessaa fudhattan, biyya adda addaatii fudhattan, namoota qabanii hidhanii erga du'atti faradanii booddee, erga namichi du'ee booddee isa miti jedhu. Ashaaraan dhufee, DNA dhufee, lakki namichi ofumaa du'e maleessaa jedhu. Firdiitu jallata. Namootatu waggaa 30, waggaa 40, waggaa 42, waggaa 46 hidhamanii ayi bilisa namichi kun erga nachitti lafeensaa cabee erga du'e.
saba Israa'el keessa rakkinni adda addaa firdiin jal'ina adda addaa jira yeroo sana. Garuu akkas jedhe Isaayaas boqonnaa 11 kaastanii yoo dubbifattan hidda Isee keessaa latiin hin biqila. Mee ameen. Latiin saas ija hin godhata. Mee ameen. Akkas jedhe egaa amma firdii jira warri booddee akka anaaf isiniin haasa'eera. Warri dhufan garuu hidda Isee keessaa latiin tokko hin ba'a. Inni faraduudhaaf ijaan arguun irra hin jiru. Murtoo gochuudhaaf namarraa dhaga'uun irra hin jiru. Waaqayyo inni har'a hin dhalate jennu kuni waa'ee kee namarraa dhaga'ee farada miti. Haleluuyaa. Mee ameen. Inni dhufan jedhe murtoo gochuudhaaf ijaan arguu faraduudhaaf namarraa dhaga'uun kan isan barbaachifne hin dhalata. Isa dhalate. Baay'ee kan isin dhibu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warra gaddeebi'aa wajjiniin warra gadii wajjiniin dhaabachuunsaa dhalachuusaa fuuldura yoo xinnaatee waggaa 650 dura dubbatame. Akkasidha Hisqiyaas nami jedhamu raajichi boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irraa akkasidha. Inni magaalaa xiqqoo Beetlehem Ifraataa kan jedhamtu ati gammadi inni Israa'elin moo si keessaa hin ba'a. Mee ameen. Inni isa bara durii isa bara baraa tere. Mee ameen. Waaqi keenya waaqa kaleessaa mini isa durii isa bara baraati. Inni magaalaa xiqqoo akka ni filatu. Magaalaa xiqqoo Beetlehem kan jedhattu Yerusaalem magaalaa guddaa dhiisee akka achi filatu kan isin dhibu Beetlehem keessaayyuu magaalaa xinnoo hin dhabdu. Waama mana walitti wanni baay'ee hin dhabdu jedhee yaada. Isuma keessaayyuu lafa horii tiksan. Lafa horii tiksan. Tiksee warra gaddeebi'oo biyya keenya namni dhalasa namni fooyyee qabu ijoollee isaa tikan tiksiisu. Ijoollee itti bitu malee. Kan ofii mana barumsaatti ergatanii itti bitu malee dibicha yookaan raada waggaa tokkotti kennanii yookaan ji'atti birrii 2 kennaniif itti bitu malee namni ijoollee isaa tika duukaa gad hin dhiisu. Nama fooyyee hin qabneetu ijoolleen isaa tika tiksa. As keessaa warri abbaan keessan baraambaraas faa ture, fatoraarii faa turtanii, qanyaasmaach faa turtanii, abbaa lafaa faa turtanii, I'm 100% sure saanti sinisi. Intisini. Yeroo namni waa'ee tikaa haasa'u akkuma nama beeku godhattu. Akkuma nama beeku godhattu sa'aati sineerraa jedhu gadi baatanii isa dallaatti galu yoo ni ilaalle namoonni baay'een. Ani garuu tisseera. Warri tiksitan gammadaa Yesuus Kiristoos achitti isinii wajjiniin ture. Mee ameen. Yesuus bara baraan gooftaa. Isuma magaalaa Beetlehem keessaayyuu magaalatti xinnoo sana yoo dhiisee gara tikee dhaqe maqaan isaa ulfaatu. Har'as Yesuus Kiristoos gara warra gaddeebi'oo hin dhaqa. Mee ameenadha. Gara warra mirgi isaanii sarbame hin dhaqa. Gara warra manni isaanii gubatee hin dhaqa. Gara warra garatti deebi'an dhaqanii hin dhaqa. Gara warra hospitaala ciisaa jiranii kana hin dhaqa amma. Mee ameene. Gara warra dukkana keessa jiranii hin dhaqa Yesuus. Gara haadha hiyyeessaa ishee boossuu hin dhaqa Yesuus. Gara ijoollee beeloftee hin dhaqa Yesuus. Gara ijoollee beeloftee hin dhaqa Yesuus. Yesuus bara baraan gooftaadha. Gara keessan hin dhufa Yesuus Kiristoos. Gara keessan hin dhufa Yesuus Kiristoos. Caakkaa guddaan biyya kana bara. Nama waa likkiisaa eddanii wajjin haasoftan malee fitik isin jalaa jedha. Lafa waatti matan kan hin jirre biyya kana. Hirribanna qabuu didee nan rakkadhee akkasan ta'e achan boyaasan boyee namatti matan biyyi hin qabne biyya kana. Gara keessan hin dhufa Yesuus. Mee ameenadha gara keessan hin dhufa. Hiriyyaan keessan hin dhufa. Inni tikee bira dhaqe hin dhufa. Inni haadha hiyyeessaa bira dhaqe hin dhufa. Inni mana Zakkiyoos dhaqe hin dhufa. Inni mana Maariyaam dhaqe hin dhufa. Inni mana Maartaa dhaqe hin dhufa. Haa dhufu mana keessa Yesuus. Yaa haleluuyaa. Hin dhufan. Isa akkasii dhufaa akka inni gad deebi'u.
nani baamneenchichi. Warra sooressa hin jaallannu ne sababii tarii ikonomiidhaan hiyyeessa ta'aniif warra sooressa hamachuudhaaf asirra irra miti. Waaqayyo sooressa sin jaallatame ameen. Maaliif Yoseef faana miidhaman sooressi turaniiru warri fida inoo waallaa nuu kenna. Qaamna horiin jiraati fida yoo ajjeeftanu reeffa isaa nuu kenna warri jedhanis turaniiru waa'ee sooressootaafis maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Ameen. Yesus bara baraan gooftaadha. Yeroo tokko Yesus kun waan warra moofaaffatan jaallatu fakkaata. Yesus sooressa sin jaallatame ameen. Isatu kenna sababii ta'eef. Maaliif Salomoon faa sooressa turani, Daawit faa sooressa turani, bal'aa qabu turani. Seenaan isaanii har'a nama Waaqayyoo tennee dubbanna sababii ta'eef kompleksiin akkasiin jiraatu. Waaqayyo waaqayyeessaa, Waaqayyo waaqa sooressaati. Garuu ofii isaa kan mul'isu godhattoon mul'isa. Inni haaraan turre. Mee qabxii sadii isinii kenneen xumura. Amma maalan jedhe? Sana hundumaa waanan dubbachaa ture ijoo sammaaniin fixa. Inni mootii Yihuudaa ta'ee dhalate gola keessaa, waldaa keessaa, gurmuu keessaa, saba keessaa, maalummaa ofii keenya hojii keessaa, lafa hojii keenyaallee eessa jira? Attamitti argisiifna? Namni na bira jiraa jedhee harkaa ol baasuu hin danda'a. Garuu wanta mul'atu wanta hun arginuun Yesus nu bira jiraachuun isaanii mootii Yihuudaa ta'ee dhalate akkamitti mul'isna? Waan sadiin isinitti hima. Waa'een ifa biyya lafaa kuni waan baay'eedha. Garuu waan sadiin isinitti hima. Inni tokkoffaan jaalala. Mee jaalaleedha? Ammas irra deebi'a. Jaalala. Waaqayyo akkasumaan biyya lafaa jaallate tokkicha ilma isaa amma kennutteedha. Kan isatti amane hundumtuu jireenya bara baraa argatuun malee habaduudhaan miniidha. Mee ameen? Akkasumatti jaallate. Akkasumatti jaallate. Maaliif akkasumatti jaallate? Maqaansaa jaalala. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 4:8 irraa Waaqayyo jaalala waan ta'eef namni hin jaallanne Waaqayyoon hin argineedha. If you don't love, regardless, yoo hin jaallannu ta'e Waaqa hin qabnu. Namni nama hin jaallanne Waaqa hin qabu. Har'a misiraachoo isinitti hima. Irraan deebi'a. Namni nama hin jaallanne Waaqa hin qabu. Digirii isatti barate isa fidu, isatti raajii raajees waraqata fidatu, isatti luba ta'es haa fidatu, isattiin abbaa wangeelaa ta'es haa fidatu, isattiin phaaphaasii ta'es haa fidatu, isattiin paatriyaarkii ta'es haa fidatu. Namni nama hin jaallanne Waaqayyoon hin qabu jedha iddoo kana. Akkasidha. Eessa jira? Yeroo jedhan egaa jaalala luqqisanii kunoo as jira. Ilaalaa jirtu? Fiqiruun eessa jira? Ilaa kunoo asirraa dubbataa jira. Jaalalli eessa jira? Kunoo jedhanii luqqisanii kan argisiisan jaalala inni tokkoffaan. Yoo eerpoortii dhattanii eenyutu ID isaa dhiisee dhaqa? Isin jiraachuun dhimma hin barbaachisu. Anumti kuni eerpoortii yoon naqee ID hin qabu, mattaawaqaa hin qabu taanaan ani dhaquun koo gatii hin qabu. Namni haala tokko keessa jiraachuun isaa gatii hin qabu. Yoo waan luqqiseetti argisiisu qabaate malee akka jedhe gooftaa Yesus. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13:36 irraa ani isinin jaalladha, isin walii keessan jaalladha. Walii keessan jaallachuurraan kan ka'e namoonni duuka buutuu koo akkasin taatan baru. Sababii kwaayirii taataniif, sababii lallabaa taataniif akka fiqiruu yookaan sababii luba taaneef otoo hin ta'in yoo obboleessa kee walii keessan jaallattan, that is your ID. That is your identity card. That is who you are. Maayinedha luqqisteetti argisiista. Nan jaalladha hattummaa hin qabu. Dadhabii qabaachuu dandeenya bara. Yeroo tokko namni dadhabaan waan nama jaallatu isinitti hin fakkaatu. Inni dadhabbiidha malee jaalala dhabuu miti bara. Dadhabuu danda'a, ariifachuu danda'a, waa ta'uu danda'a yookaan irraanfachuu danda'a. Garuu jaalalli keessaa burqinaan jaalala qaba. Kanaaf ID keessan itti agarsiisaa inni jalqaba IDdha.
Inni lammataa nagaadha. Sila maayidhaan beektu? Ergamaan eessa dhaqee warri hurjii ilaalanii dhufan mana mootii dhaqan. Miti? Adreesii saatanii mana mootii yeroo dhaqan ergamaan immoo lafa horii dhaqe. Ijoollee bira dhaqe. Ergamaan hin saatu bara. Gaafa Waaqayyoof ergamtan dalgagalan deemtan bara. Gaafa Waaqayyoo isinii wajjiniin ta'e dalgagalan deemtan lafa dhattanitti dhattanii dhimma baastanii galtu. Mee ameen. Namni Waaqayyoo kachachalaa mini calluma hidhee adeemamin. Namni Waaqayyoo calluma hidhee qilleensa duukaa fiigamini. Nama duukaa fiigamini. Haala duukaa fiigamini. Kallattiidhaan ilaalee lafa dhimma isaatii dhaqame. Ameen. Yeroo isaanii nama saabii ta'aniif gaarii yoo ta'an ogeessota yoo ta'an malee nama saabii ta'aniif isaan gara mana mootiitti qajeelan. Dhaqanii mootiif sagadan. Gaafas mootiin sagadamuuf jira. Gaafas kan Heroodis miti. Gaafas kan mootota warra Roomaa miti. Gaafas kan sagadamuuf laga jira maqaan isaa eebbifamu. Mee ameen. Kanaaf jarri dhaqaniitu akkasittiin jedhan kutati ergamootaa waaqarraa dhufaniidha. Inni tokkotti dubbataa ture dhufaniitti dabalamaniidha. Hooqubaan oolu waaqarratti nagaan ilmaan namaa lafarratti kan jedhu labsanidha. Otuu kanan labsimmaa'edha. Hin sodaatinaa jedhe ee'uudhaan tikeedhaan. Hin sodaatinaa jedhe ee'uudhaan warra gaddeebi'oodhaan. Hin sodaatinaa jedhe ee'uudhaan warra qorra keessa jiraniin. Hin sodaatinaa jedhe ee'uun warra iddoo bulan hin qabne horii bira jiraniin. Warra halkan dhaabatanii dammaqanii eeggataniin. Hin sodaatinaa misraachoo gammachuu guddaa isin nageessisaa jedhe. Mee ameen. The greatest joy. Waa'ee nagaa. Waa'ee gammachuu. Akka jedhe hin sodaatinaa inni jedhu kuni nagaa qabaadha jechuudha. Erga Kiristoos Yesuus isin keessa ta'e hin sodaatinaa. Mee ameen. Hin sodaatinaa erga Kiristoosin kileem gootanii. Erga inni jireenya keessan keessa jiraate. Erga inni hojii keessan keessa jiraate. Erga inni maatii keessan keessa jiraate. Erga inni rakkina keessan keessa jiraate hin sodaatinaa. Mee ameen. Nagaa jechuudha. Peace. Hangafi nagaatu dhalata jedhe. Iddoo sila dubbisan ijoolleen. Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 hangafa nagaa. Hangafa nagaatu dhalate. Erga mana koo mana keessan keessa hangafi nagaa jiraate shaakin jedhina. Yesuus bara baraan gooftaadha. Inni dhuma gammachuudha. Kanaan irraa wadha. Akkas jedhan ergamaan ammaa. Hin sodaatinaa. Misraachoo gammachuu guddaan isinitti hima. Innis har'a galgala magaalaa Daawititti fayyisaan dhalateera. Nama hundumaaf kan ta'u. Namni afaan kana dhageessan onlaayinii ilaalaa jirtan Kiristoos Yesuus namoota waldaa keessa jiran duwwaadhaan min hundumaaf ga'a jedhame. Ergamaa waaqarraatu dhufe hundumaaf ga'a. Nagaan isaa hundumaaf ga'a. Jireenyi isaa hundumaaf ga'a. Ifi isaa hundumaaf ga'a. Garraamummaan isaa hundumaaf ga'a. Arjummaan isaa hundumaaf ga'a. Kottaa jedhe maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos isin waamaa kottaa. Gidiraa keessa kan jiru, dhiphina keessa kan jiru, wawwaannaa keessa kan jiru, ilkaan qaruu keessa, wawwaachuu keessa kan jiru hundumaa ifa hundumaaf ta'uu qabna. Eewu qaba, nutu qaba. Maaliif isa fudhanne isaa biteef. Akkas jedhanii immoo faarfannaa ta'e achi naasutta. Mana mootummaa keessaa naasutta. Mootii dhalate jedhanii wal jala fiigaa jiru. Heroodisii fi warri isatti naanna'anii jiranii wal jala fiiganii eessa abbaa keenyaadhaan namootii dhalate jedhanii jedhu. Lagaa garuu kwaayirii jira. Worship tiimiin laga jira. Diraamaan laga jira. Ameen. Humni sodaa cabsu laga jira. Humni sodaa cabsu tikee bira jira. Manni mootii unkuramaa jira. Lagni immoo qabbaneeffataa jira. Maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Kwaayiriitu ta'e nagaatu ta'e joyful gammadaa. Be rejoice. Har'a magaalaa Daawititti fayyisaan dhalateera. Haleluyaa. Haleluyaa. Laga sana keessaa ol ba'e nagaan. Laga sana keessaa ol ba'e nagaan. Maaf raafamu. Kan Kiristoosin qabu hin raafamu. Tikeen lagaa boqotti. Mee ameen. Faarfannaa ta'e, kwaayirii ta'e, gammachuu ta'e, joyce lagatti.
Rijooy jedhan gammadaa jedhan maqaan isaa eebbifamu. Manni keenya bara baraan kan gammade haa ta'u. Haleluuyaa. Yesuus keessaan dhibin. Yesuus dhala keessan keeyaan dhibin. Yesuus qe'ee keessan keeyaan dhibin. Yesuus gurmuu keessan keeyaan dhibin. Yesuus biyya keessan keeyaan dhibin. Yesuus hojii keessan keeyaan dhibin. Gaafa kana ta'e hin gammannaa. Rejoice. Gammadaa jedha maqaan isaa eebbifamu. Hin labsina waldaan Ebenezer har'a galgala. Yesuus Kiristoos ifa biyya lafaa ta'ee dhufeera. Isinitti himaa jaallatanis jibbitanis in the city of New York. Katamaa guguddaa in Los Angeles, San Francisco, Chicago, Illinois. Magaalaa guguddaan akka nama abiddatti qabsiisanii ifaa jedhan isiniin jedhe. Kennaa ulfina Waaqayyoodhaaf. Jaallatanis jibbitanis. Jaallatanis jibbees biyyi lafaa ifa argisiisaa jira. Innis Yesuus Kiristoos. Mee ameeni. Mukiin qabbaneeffate ifaa jira gadi baalaalaa yeroo makiinaa ooftan. Eewun argisiisan neenca koof neenca keessan inni Yesuus Kiristoos. Kennaa ulfina Waaqayyoodhaaf. Eewun argisiisa. Eetistiin ibsaa jira. Judaazimiin ibsaa jira. Eetistiin ibsaa jira. Inni Waaqa hin qabne ibsaa jira. Inni mechaa'u ibsaa jira. Inni hin beekne ibsaa jira. Eewun ibsaa jira otuun jaallatin Yesuus isaaniif isinitti amanneedha. Gammadaa saba Waaqayyoo. Yesuus bara baraan gooftaadha. Maali nuyi akka nama qodaa harkatti gatii dhabee fakkeessanii min dubbii Waaqayyoo jedhe Phaawulos. Nuuni jedhe. Nuuni kan hin qabanne waldaan kiristaanaa hin baddiifaa jedhanii haasa'u namoonni. Isintu bada malee waldaan hin badu. Yesuus bara baraan waldaa isaa hin dhaaba. Haleluuyaa. Inni bara baraan gooftaadha. Inni bara baraan gooftaadha. Mukiyyuun qabbaneeffate nu dhiisaati. Namni nutti siqeen qabbaneeffata. Mukiyyuun qabbaneeffata. Fakkeenyaaf akka seenaa irratti dubbatamutti muka xidii kanatti maru maaliif kan jedhu namoonni waan baay'ee barreessaniiru. Isinitti meen xumura. Gaafa diinni isinitti naafuu ga'u Waaqayyo dhadhaa ejersaatiin isin diba. Mee ameenadha. Mee ameenadha. Mee gammadaa. 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 Akkana jedhama. Arbuudhaaf ejersaa fi xidhiitu walgayitaa jedhan. Arbuun akkuma dubbateen waa'ee ija isaa dubbachuuti ga'e. Waa'ee baala isaa gaarii dubbachuuti ga'e. Ejersa finnaan immoo maal abbee namni anaan cululu qabni jedhe. Keessa namaa nan cululusaa, ala namaa kan cululusaa dhadhaan qaba jedhe ejersi immoo. Maal jedhu xidhiin? Muka isaa baala isaa waattiin toshattanii waan tokko gootan. Maal jedhu xidhiin? Otuu xidhii waan jedhu wallaalee dhaabatee gommuudha. Urjiin Waaqayyoo dhufee xidhii irra buufateedha. Mee ameen. Har'aa kaastee ati muka ifaati ittiin jedhaniidha. Maqaan isaa eebbifamu. Har'aa kaastaniis muka ifaati. Ani muka ifaateedha. Ani muka ifaateedha. Miqqanyaan warri arbuudhaaf wannoon isa shallamanii sokkan. Yesuus bara baraan gooftaadha. Mee ameen. Yesuus bara baraan gooftaadha. Waaqayyo keenya dhalateera. Nu keessatti dhalateera. Waldaa keenya keessatti dhalateera. Maatii keenya keessatti dhalateera. Biyya lafaa irratti dhalateera. Yesuus bara baraan isuma sana. Yesuus bara baraan isuma sana. Kaa hin galateeffannaa. Yesuus bara baraan gooftaadha. Haleluuyaa. Mirga keessan ol qabaa. Milka nu dhaabdeedha Waaqayyoon. Ati mirga nu dhaabde babbannee turre dukkana keessaa gara ifaatti isa nu baasu. Dhukkuba keenya irraa isa nu fayyisu. Lamxii keenya irraa isa nu qulleessu. Dadhabbii keenya humnatti kan jijjiiru. Hiyyuma keenya yaa Waaqayyo badhaaninatti isa jijjiiru. Yesuusin nu laatte maqaan kee eebbifamu. Ameena eebbifamu. Warri kana dhabanii haa dhufanii. Warri nagaa dhabanii gara kee haa dhufanii ati hangafa nagaati. Warri gammachuu dhaban gara kee haa dhufanii ati hangafa gammachuuti. Warri nagaa dhaban gara kee haa dhufanii ati hangafa nagaati. Warri jaalala dhaban gara kee haa dhufanii ati maqaan kee jaalala. Maqaa Yesuusin hin labsina. We declare in the name of Jesus. Waaqayyo nagaadha. Waaqayyo jaalala. Waaqayyo gammachuudha. Gammachuun kun bara amma bara baraatti isinii wajjiniin haa ta'u. Qe'ee keessanii wajjiniin haa ta'u. Dhala keessanii wajjiniin haa ta'u. Ba'uu keessanii wajjin haa ta'u. Galuu keessanii wajjin haa ta'u. Humni dhukkubaa galgala kana kan diigame haa ta'u. Ameena diigamu.
dhalachuu gooftaa Yesuusiin si arrabsa. Baay'ee mana koo keessaa, baay'ee jireenya keenya keessaa, baay'ee mana keenya keessaa, baay'ee gurmuu keenya keessaa ilmi Waaqayyo dukkana hundumaa ibsuudhaaf dhalateera. Hojii seexanaa diiguudhaaf dhalateera. Diigami hojii keenya keessa kan jirtu, diigami karaa keenya irra kan jirtu, diigami karoora keenya irra kan jirtu, diigami ilmi Waaqayyo dhalateera. Ilmi Waaqayyo dhalateera. Yeroo manaan baanu isaan baana, yeroo gadi gallu isaan galla, yeroo hojiidhaan nu isaan nanna, yeroo konkolaataa oofnu isaan oofna. Ilmi Waaqayyo Amaanu'el nu wajjiniin jira. Amaanu'el, 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 Amaanu'el. Inni bara baraan saba isaa wajjiniin jira. Haleluuyaa! Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Sabni Waaqayyoodhaaf ulfina haa kennu. Nagaan hooqubaan hundumtuu walitti qabamee isaaf haa ta'u. Haleluuyaa! Haleluuyaa! Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Noora gooftaan isin haa eebbisu.